rabbi te amanu guyyaa kana beeku banku waan bira maal isii godhe mee waan inni isii godhe maal Maate fi caalaa cinaa dhaabbasi jira jawaade. arra guyyaa yaa ayyuhalladhiina aamanu aaminuu jee rabbiin beekta amanaa ammallee irra deebi'ee amanaa jee guyyaa rabbitti waan amanan guyyaa kana maaliif jee lubbuu tana gaa eega rabbitti amannee mire lubbuu tana kabaasu isma baasaa mire Maammadeen amma daqqaataa isa itti qophaa'ee jechuudha. Yoo isiin seentee La daqqaataa itti qophaa'ee jechuudha. Du'a silaa ugattee gaaggachiisu sumatu booddee isaa duumaa mire sani jecha irraa deebi'aa. Siree jaalatu. Ayyamee kamittiin qaba gaamma caalaa qabamoo wanta naan argamu caalaa qabadhu luma tana ulaa tana qabadhu. Caalaa qabadha qabadha kun ollaan kana qabadha. Duba harka namaa abdatanii namni kun kaanis fudhatee duba harka namaa abdattee ilmaan kana guureetiin baaratti deeman inni ittiin dhageessan. Harka namaa abdatti baaduu harka eenyuutti abdadha. Rabbii abdadhu. rabbii gadi nama abdata. Rabbii murata. Rabbii gaditti amtakkaa rabbii xiyya raabbii gureefi amma. Rabbii gaditti ilmaan Oromoo har'aas boris ilmaan Oromootiin abdadhee jira. Mahi kumanaan jaamsanitti waan qabanis baasanii na baasu qaban biyya kana keessa. Odoona isaanii jaanna harkanii foontu jechuudha. Isaan namni badaan bakkuma hundi jiraadhi isaa kaa. Ammaamni mana hundaatti jiraa jira. Ooy namti xiixana aan Somaaliidhaaf gaattisanii dhugoomsaan dhugoomsu. Jechuma kimiyaatiin dhugoomsu hin dhugoomsu. Bakka beeketti hirkattee waa dhoyti. Gaafa beekes gartee gama siggatti gaafa beekes gama hirkatti. Garuu kan jedhi amma barfuumaanni amma waa kanatti akkana wanni kunis baryaa obbaleessa jabeetaa. Manaamatti gartee manaama zaayira ta'u. Abjuu gartee dhugaa ta'uudha. Fakkeenyaaf namni gartee arraan tana nama danda'u namni waan namni jiru beektaa ni beektaa. Namni gartee dhugaan waa dhufan akkas tahaa akkana tahaa gamas deemaa maarree maan goone jedhan akkaataan gartee isaan hin goone jedhan tuni wanti nurra gahaa jirtuu fi wanni nu qannamaa jirtu ija tanaan gartee waa arginee gartee amanuu gartee. Amma isin barsiisan amma mee maal abdattee furmaatee deemtaa naan jettanii. Kanuma ichi jirtaami ani wanni ni abdadee dhugaa Oromoon guyyaa lamaa fi sadii ijoollee keenya. Barmaa meeshaa haaraan kana godhu jira. Sheekha bira dheeyitee maallaqa baasuun siin oolabne jookaramu jirti. Tanaatu onnee xiiqii biraa qajee sii galchu jira isii. Waan isiin jettu kun dandee gariin furmaatee yeroo ammaa kanaa irraa keessatti. Ambar caalaa ni beektaa fakkeenyaaf yoo dhunnellee haadhu garuu daa'imni kun dileen qabu daa'imummaa. Duuba uummata akka rabbiin hin feene dalagu. Qabeenya dhaga'i kadhan saamanii Ati ilmoon sirraa habuu beekamoo. kadhan saamanii Ilmoon sirraa habuu beekamoo ilmoon sochuu. Yoo dhaga'i waan isin jiru uummanni kun fadhan saamanii bidan ta'a maallaqa. Fadhan hatanii bidan ta'a. Fadhan dalagatanii urbaasanii irra gannaqanii wanna godhu jira. Hiikaa namni badiidhaa deemu irra gannaqee khasaaraa saniis hin laalu. Obboleessa kiyya waan akkasii gartee waan namaa waan taaneef nyaachisnu atteemne ilmaan kana yoo nyaachifne irra caalu. Oomni akkamitti ilmaan kana baraara amma akkamitti ilmaan kana eeyna tageenyaa kun waa'ee keenyaa sin dakalin gartan kunoo namtittiin akka tatta'u jirtu gartan mana kana dhufanii gartee shijjaanii waanti godhanii kutan quban qabnu nama biraatti deddeemu quba qabna isin keessin jirtu namni nuti gartee arra beeynu ha gartee isii wajji jire jennee yaadnu tokkoon gartuu nama haaree fuula haaree garta ilmi namaa kun waa fuula kaayyatee waa jaakeetaa biraa kaayyatee Ani wanni amma dhume isiniimu yoo akka numatti Oromoo si baafnaa si galchina naan jettee kana fana dhiiftu taate asirraa kaasee kimiyaa dhiitiin harka kiyyaan dhaqee ibsa lamsiisa. Dhuguma sanittiin jedhee. Furmaati na dhageessa. Wallaahi wabillaahi wanni si ta'u namni yeroo mara si wajji jiru. Hangalma takka Dhageessa namni yeroo mara si wajji jiru. Ka gartee yeroo mara si dhagan. Ka yeroo mara rakkoo fi bal'oo si wajji dhaabbatu. Egaa rabbii kee malee jiru kana kutaa asitti si jijjiirama. Si galtee harka taabii dhaba keessatti wanni rabbi caalaan jiru. Maaliif naan ji? Barre ilmi namaa kun ka wal gargaaree wal cinaa dhaabbatu. Rahmata rabbiin qalbii isaanii keessa kaa'e. Rahmata rabbii sanii rahmata walii godhaa beektaa. Abbaan rahmataa guddaan eenyu? Rahmata. Kanaafin siin jaa si gartee rabbiin yoon ka rabbi abdattu taatee rabbi irratti hirkatu taate gargaarsa rabbiin ilmumma namaa kana keessaa uumuma isaa kana keessaan si gargaara. Fakkeenyaaf namti tokkootu wanni nabiyyi keenya alayhi salaami gabbee arrabsi akkasi beektaa nabiyyi keenya alayhi salaami namti tokko beekee arrabsi beektaa abbaa kana
nasrii rabbii beeke Nabii arabse. nabiyyi arrabse maaliif maqaa isaadhaa ol fuudhuudhaaf rabbii arrabse rabbiin duba maal ajiini beekta sarichetti kaase sareen silaa najisaami sarichetti kaasee sarichitti cuutaale maaliif sarichisi utaalaa jennaan bara harkaan akkana jajjannaanuma sarichi jeenaanatti as jee laa jeen ammas itti dhiiseeti gattee irra deebi sarichi itti utaalee baquu tana qabee beeka ajjeese beekta suniif nasrii rabbii tajaajiltuun nabiyyiidhaaf uffаттee alayhi salaam dhumaati namni rabbii abdate waan dhabeen qabuu jaala dhugaadha nutis gartee ilmaan oromooti biyyarraa dhufne ilmaan oromoo hundinuu akkuma keenyaa biyyarraa baanii carraaqqachuu jiranii ammas gartee ka gartee gaafas abdannee baanes rabbuma ka arra abdannus rabbuma rabbiitu gargaarsa kara fadheen si gargaara rabbiin ammoo ugaa si gargaaru uumaa isaa keessaan si gargaara suniifuu inshaallah rabbi abdanna namni gartee tola barbaadu tola hojjeta nuti gartee tolto hojjanna gaarii hojjanna waan jedhu gartee miidhamu jirra dhugaa waan qabnu faqa waan qabnu suniifuu tana abdiin keenya rabbi ilmaan oromoo bakka jiranitti haa galatu malee du'aan cinaa laafatan suniif caala Reeffanni waa dhimma dakkaataan si qophaa'ee jira bareedu. Dakkaataan si qophaa'ee jira kana fuutee lala kana naqu jirti laal dakkaataan sun si qophaa'e. Dakkaataan hin beeku. Distii faaya. Daqiiqaa muraasa keessatti nyaata waa bitee. natabbesu yaani Kan itti garagaraa. Yaa caalaa kakkaas miidhee bakka gorattaari siintu. Kakkaas miidhee bakka gorattaari kan bira qabdi wallahi siintu. barugaan jitiin sana keessattu gartee baaniif gartee xixiidhaan Akkana nama argaa gaari shiishaa qabattee laa gubbaa. Shiishaa akkasitti maxxantee luutee laal. Kanarraa ni taakkanii miidhee. Gadeero. Distii ajaa'ibaa iddoo keessatti taa'u jirti. Nama hundaa wantee yalan dandeenya. Eeggatee sheekasii guddee. anumaa jecha jisi haatee taa'u jirti Ayyaa. Mungkin kau kau bela kau. jisi waa itti affeelte moo anatti affeelu keessa Mari kana jam jecha kana jam wayse jira. Nama tappelun dakata ayse jira. Lubun nu kais girdi ban nu kais salawati angana mi dakata enga te makan na kaise arra mamne kaise kaise affelti mal jechu ka diallu nanga. Konkosi agar ayse gutu jirti mal mucaa baatii torbaa daqqaataan kunuuni gayaa beesuma keessa kaayitiin affeelaatti ta'u jirti abdiin abutachii wanni isii godhe wanni isii godhe takka qofatanii isii takkittiin jirtu waa isin qabdanii haqa isin qabdan kanaaf dhaabbachuu qofa wanni maammadiin galte si gente. Coba kali si go. Purana garaumo. Purana garau sini kara. Jolle nama kali sangkat ni nak fure gaisu apa bira jolle. akkasiin jenne kan rabbitti amanu guyyaa kana Made bicara cina ada apa sih jero jual dia. arra guyyaan yaa ayyuhal ladhiina aamanuu aaminuu jee rabbiin beekta amanaa ammallee irra deebi'ee amanaa jee guyyaan rabbitti waan amanan guyyaa kanaa maaliif jee lubbuu tana gaa eega rabbitti amannee mire lubbuu tana kabaasu isumaa baasaa mire maammadeen amma daqqaataa sanichi qophaa'ee jechuudha la daqqaataa ichi qophaa'ee jechuudha du'a silaa ugattee gaaggachiisu suma du'u booddee isaa duumaa mire sani jecha irraa deebi'aa waan joo tanammoo wanni sammuu kiyya keessatti wanni na babbaareessu takka ta'e jirtu asirratti wanni anjuu sheekota islaamiti bira dheenee du'aa irraa godhannee dhimnu kana quba qabdi namtittiin